jettan kanatti amma waan kana isintu dalaysiise niin beeka ni beeyna kan amma boqqolloo tana isinii dalaysiise hojjaatti dhaabee suphaatti godhee isin dalaysiise akkanuma dalaysisuu qabdan akkanuma dalaysisuu itti jabaachuu qabdan akkanuma jabaannee dalaysisuu alhamdulillah galatooma jazaakumullahu khairan maas bulchaa duratti kana laan nama jabaat jira mee bulchaan duratti laal oliitanaa dhufa gin ta'u yaada kennu agarratti khottu maal jetta abbaa isin warra biyya abbaa biyya tanaati jaali biyya tanaa jaamtanii as ta'u mee yaadna keessan hojiin maal ta'uu qabaa mee ummanni keenya maal akka ta'uu qabu yaada ani akka biyya tanaatti namoota tokko malee maqaan keessan eenyu janiin yaayaadhaan jaama anilleen aanaa girawaati haya aanaa girawaati asna dhukkubeen dhufe bakka tana haya midhaan kana hedduu wajjiin irratti hirmaadhe facaa isaa irratti kanaaf namoota tokko malee irra hedduun namaa midhaan numa facaasa malee samii ardiin rabbi balloodha jeetuma midhaan facaasee ta'uusee ciisaa ola kaleessa asii hanga ganda kabiiraa kananiin dhaqee hadaa fi midhaan wal qabanii jaajjan kanaaf jalaan kutu jalaan kutan jechuudha nin bayi baaqa jee usee taa onna sodaata sodaatan jechiise kanaaf lafti tun silaa akka namni itti kennetti ta kennitu kanaaf qotee bulaan asii bifa wal fakkaataadhaan hojjechuu qabaa ta'e jettuun qaba fuula duraafis hirmaannaan isaanii namoota hin hojjenne san irratti hirmaatanii maaliif ooyiruun gaafa takka bara 2002 eela xaayisaa gaafa jaansan namni waliif wal qotaadhaatti dalage qotatti ooyiruun tiyyamaa ooyiruu abaluu fakkachuu dhabdee gaafa yaan badhaasa fuudhise maaliif tun gurraatamtee tun diimattee maaliif kajuu keessumaan dhuftee ilaaltelleen ooyiruu abbu tokkoo tiyyaan arraddaa guutu Doko dalaganuu Amerikaa. Doko dalaganuu jechuudha. Wal fakkaatte. Kanaaf ka hojjetus ka hojjechiisus bifa takkaan deemuu qabaa waan jiruun qabaani. Intala ooyiruun isiidhaa ta ooyiruu namaan fakkaanne sun namicha san jala taa'uun qabdu jettuun qaba. Taa'uun qabdu namicha san jala. Ani namicha dalagatu san jalatti hin galayoo taate malee maaliif ooyiruun teenyaa fi ooyiruun namaa wal fakkaachuu dhabdee jechuu qabdi. Wajjumaan teessee afaan kaatti qurquraa jala waan muka jajjabaa jedhan san jala diriirfattee kanaaf dhaamsiniin dhaamuuf isiin suniin namicha sanii wajjin taa'uun qabdu. Maatiin isiitiif isiin harama yoo jalaa kutan ooyiruun sun jijjiirama fiddii. Kanaaf mee obbo Ziyaa tokkottiin kenna ni galdaa inni ni dhukkubsataadha. Mee qottu takka fittik jechaa naa qottu. Yaada gabaabaadha. Amma dura irratti Sheekh Abdoo arguudhaaf alhamdulillah waan jiru. Sagalee isaa malee isa waan hin erkiniif ummaan hundinuu alhamdulillah jechuu qabnaa waan jiru. Alhamdulillah kaan isaas ijaan garre akkasitti haa isaas arguu irratti alhamdulillah jechaadha. Rabbii rahmata nuu kennes alhamdulillah jechaadha. Namni tokkootu kaje bakka dhagaasaa dhaabu qabnaa waan jiruun qabaa galatooma. Uummata keenya mee osoo jiruu dhagaa dhaabu qabna jee sirri jettamoo sirri hin jettan sirri jaa katabaa yoo katabdan isin garraa sirri jaa katabaa sirriidha. Osoo inni jiruu qabriin tun taabaluutii jedhanii dhagaa dhaabu qaban hin jiru wanni biraa akkana dalagatee namni boqqolloo tana akkanatti mul'ifne midhaan akkanatti hiriyaan isaa dalagdee akkana fakkeessite inni caljee taa'ee haadha manaatiin hojjaa fidijee muka jala taa'ee harama keessa taa'u kun kanuma dhagaa dhaaban sirru. Kanaafuu dalagachuu qaba manni keenya manni biyya teenya ha isin ha beeytan bakki dur irraa kaane
خنا فكاتا منا جتا خجان سن بيتني مي منا من قدون تينيا خيسون هورتي منا أمني خينيا كابو خدور خنا جتو مني خامن قدون كيساتين هورتي نمني أسكيسا نوديسي نبيرا خوتي قرقرو جارتي نبيرا مغالك غالي نغبرون فتي أسكيسا نهمبسي مني همبام منا خينيا خغافة ترى خنا هفيتو ما يوتي هفي بيخ ورّي ما يو أما منا خناس جيجيرو قبا خنا منا خن جيجيرو قبا منا كناتيتي أسكابي قرقرو غرتنيمي منا خنا جيجيرو قبا أسر راي أسيت أسدبري جيچو ما أبانكو أسماني مغالاتيس أولسيكا أكنا تاو قبا منا خنا جيجيرو قبا منا بوكولو تناغ أمي مني خنو جيجيرمو قبا يجيرم مني خنو جيجيرمو قبا خنا فو بليان كيا Ormaaf dura jijjiirree bara orma naftanyoota saniitu. Orma naftanyoota saniiftu qabeenya keenyaan nu dura. Kuteemi. Kutee magaalaa galan nu dura. Kanaatu. Zarraafi ganda baareeteetuma. Akkas nu godhan kaa warra zarraafi kun. Tumbadii warra zarraaf dhiisii amma qabriin qotamtee fi jirti awwaalchi isaanii guyyuma tokko tahaa guyyaa awwaalcha siyyaamne qofa nafinaa isin. Inshaallah awwaalcha isaanii tokko sii kadhaqu. خسيتي أنا وجرينا إن شاء الله أول شورة زراف بنا بيها أول شورة زراف في أول شبيلا بيتا كتافة أول ثاني دلاوي جرا أول شبيلا تس دلاوي خنو خنا أول شبيلا خبوا كلوتنا أول شبيلا تستنا أول شورة زراف إن شاء الله دبرتو تكني أول شورة زراف نينو نداينامي أقول تاني إن شاء الله أول شورة زرافي خنافو بريس خنيا تكو جرا خطو أكرمتي واسنجر سيفنا أسمع نسكت بكتون بادية واني سيتن أسمع جرا هوسبيتال لما هوسبيتال أجايبة تسجرا هوسبيتال بكتي حكم ممان سنين جنبو سيسين فيان كف دنيبر بريسين لكوبابر أمة خينيا خنا ماما شرا غرتن كنا نغرتني شرا خنا شران كون شران كون hospitaalaan isiniin je nama as keessa ciisu jira warra hakkamamu jechuu sharaa abbaan ooyiruu tanaa abbaa amma mana isin garsiifnee kana abbaan boqqolloo tanaatis isuma kana abbaan hospitaala kanaatis isa kana kun hospitaalli kasaati as keessatti nama shukkuuma namichi nama shukkuume kennaa rabbiin kennee fi as keessa nama shukkuuma warri if shukkuumu barbaadan isin dhukkubee if shukkumu barbaadan as dhuftanii akka if shukkumtan feena mayuu mulluqqee araddaa nyuti araddaa ifa baas keessatti hospitaala eenyuma abbaa maqaansa hotu taal hotu dafi Sheekh Muhammad Awwal jaaniin abbaan boqqolloo reefu isin garsiifnu mana isin garsiifnu kun kanuma saati hospitaalli kun inni san hotu huwa isa kana kuno isa kana nama gabaree seeti ni shukkuma akka dawaa ni godha dawaa habashaa jechuu san godha inni kun dawaa aadaadha jechuu maali wanni yaala habashaati jechuu inni kun nama sani boqqolloon sanis tasaati manni kasaati hospitaalli kunis kasaati hanga dandeessutti hanga maali taasiiti dorrobdii yan teerin hospitaala kana jaaree asis sharaa kana keessa nama ciibsu jira asin nama shukkuuma warri amma gamas agartan kun cufe isa kana birra warri shukkuumachuu barbaada warri isin dhukkube araddaa ifa baas mayuu mulluqqe jechuu aanaa mayuu mulluqqe araddaa ifa baas jettanii dhufuu dandeeysan lakkoofsi silkii isaa himilu silkite lalla sheekh laal amma fakkeenyaaf isin tun lixa wallaggaatii dhufu aftin dhufu wallaggaarraa mayyuu mulluqqee dhufte asitti dhageesse jechuu asis shara kana foqoqsi haa godhu as keessa namni nama wallaanuu jira dalagaan dalaga laalateero dalagaan dalaga magaalaa malee bakki ciisan hin jirtu seete as keessa ciisu jira namni akka danda'utti namni nama wallaanuu jira bakka akka danda'u nama
على قف هوسبيتالا خيسة تيمي خوالنا بان هوسبيتال وان هوسبيتالا خيسة دبمي أسد دلقة مجرى نمني خون أكنا أمة تجاجل جرى بقولو سنيس كوته منا جتا سنير راكور كورو جيرته أشرا شاران كون أما سيرة بيتنيمي سيرة بيتنيزين سيرة جرا سيرة بكا سيرة سنسن الشارع خنا خيسة إبسين نما أسكيسة تهواسا أسد تجاجل جرا جت هوسبيتالا ساتكون رفودن ديسن لكويسة سنيخن خنا بالبلتني أنا ما يملكه أرداء فباس جتني شيء شيء مامت أول جتني لكويسن هلو يجا رفودن ديسني سنين خنافو هوسبيتالا خنا كنا سنة إسندا وجيب نقطة biyya kanaa darraa namoota amma nama sadii moo kana jira. Kanaa darraa dhufe. Asi wallaanameeti sheetichi tokko kutee achi nama lama moo sadii ergee jira amma. As jiran jechuudha. As jiran. Isi wallaggaatti fincaan itti didan. Hospitaalli hundi dadhabeeti Hararii riifarii naa barreessaa jetteeni Harar eega dhufte. Awwaa kara biraan deemu jettee as dhufte jechuudha. Achi dadhabdee Hararittis dadhabdee asitti immoo wallaanamteeti tuubboo haakimnitti kaa'essan isaan luqqaaserra. Kottu abbaa hospitaalaa shee Muhammad kottu. As keessaa kuno warri asii waa godhatan warri wallaanamu jiru kun jechuudha. Asii waa godhatan as keessa ciibsan. As keessa laal miciyyoon tun laal amma laal miciyyoon tun tagartan tun laal asitti ni mul'attis. As keessa kunoo takka tana wallaanamu jirtu miciyyooni rabbi aafiu rabbi si aafiu. Asitti amma isiin tun qabbanaa kana godhe qabbanaa akkana godhe akkana si shukkuma warra qabbanaatis jechuudha warra geessamootis warra waa hundaa maal godhe shukkuma rabbi aafiu. Taanis amma namicha kana bakka namni sagaraa jalaa fuudhaa ture bakkatti namni isa tajaajilaa ture harka irratti kanatti fuudhanii fidan akka ijoollee daa'imaatti isa kana jechuudha. Amata meeqa baallafate haya amma namichi kuni fayyaa rabbii qaba kun alhamdulillah baga rabbi si aafe gaara dhaqee qora guratee dhufa cabsee dhufa amma bishaanis biidoo fi fudhaqata يا رب الرزق بكفاف تربي رمنا من شكون إجازة توبتها بكا جانجراوا بقرب سيافي هاجن تكاجة تجارة كينيا خنا فكاتا خنيس قاشران هوسبيتال سيرين تونس سيري خباتي تونس تخباتي تونس تيسي تناتي خنيس خباتي خنيس خباتي برني تبتني سني أمني خينيا صدركاتنا جيجرا ويويني جرا خراون دان تجاجل خنو جرا tokko kana ammas fayyaa dhabe asitti yaalamu jiru kun amma dhufee janiini rabbi isaa aafiyu sinun rabbi haa aafiyu rabbi haa aafiyu kana hospitaalli ana mayyuu mulluqee araddaa ifa baas keessatti argamu khashee Muhammad jechuudha kana fakkaataa kunundi akkasii jara keenya kana fakkaata gaa tajaajila as keessa amma warra biyya alaatti jira siin jaar biyya alaa asin dhufu sin fakkaate be dirqama dhufa fayyaa fida bakka wal'aansi jiru namni ni dhaqa dirqama iyyafatee dhaqa akkana dhufa ogummaa nama qabu bira dhaqa warra biyya alaatti as jira oggaa jan aanaa mayyuu mulluqee waa hundaa jira. Assalaamu alaikum. ربي سنعافيه هيا ربي سنعافيه ربي سنعافيه هيا خنا فكاتن خونيس جري خيسوم مادا ورا بيا على الرادو فجاني أكنا فكاتني أسيس كسمان سها خون كمان جريني ساتي ما شاء الله خنا فكات hawaasni mayyuu mulluqee qofaami bakka hundarraa dhufanii asii wallaanamu jiranii isinillee dhuftanii wallaanamuu ni dandeessanii warri shukkummachuu barbaadan lakkoofsa isaa as gubbatti hareef afaan himna san qofa osoo hin taane as gubbatti isinii katabna ni laaltan bilbilaa dhuftan heeloo jechaa dhuftan
خنافو ورا الجلوس ربي عافيه سن اللي ورد وفو برباد النجار سنافدو لكم ساسقبت سني ختمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.